مبروك 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 ألف ألف مبروك سنجنة فاسكاتينا جبدونا ما سترونج وومن سكويز مي يوجدتك كاتسي نمتي تولتو مبروك سنجنة بقى ربين قويا كناسيجي بقى جمدي أبوليتي تيرنك آلي في غاري سنجنة إيجا كفاسكانا كومو بيك كمو سكويز مي جتشودان بيك كمتي باي إيش مرانيف gorsa kan kennituudha. Bakka cimtuudha. Haamilee kan shamarranitti hortu uf bira darbite. Faasikaan kaasiin dura dubbatte akkuma dura dubbatte abbaa warraa isiitiin akka dhiiteedha. Mucaa tokko akka qabduudha. Har'a ammoo kaa maashaallah gadi baati kaakoonoo qalabatii godhattee jirti. Zanafataa jettee adaraa wajjiniin isa immoo maqaan isaa adaraadha. Egaa kaa bakka har'aa si ga'e jennaani faasikaa teenya dubush bushee teenya. Baby face bareedduu teennaan siin jenna dhugaa dubartii yoo cimtuu taate yoo cimte inuma kufteen kufne waa hedduu seenaa hedduu booyaa turte abbaan manaa keessa biraasina godhee hin beeku yoo ta'eeyyuu bijaamaa takkattiidha yoo dogongoruu baadhe kan jette egaa ka faasikaan dhiironni kenna baay'inaan dubartoota sarpiraas gochuu hin beekanii romaantikii maalii jedhan kana hin beekanii irraa dubartii dhiitichaa fi reebicha maleedha jechaa turte mabruuk siin jenne har'a kunoo guyyaa kana geettee jirti gadi baatee jirti kan faasikaan teenya baga gammaddeen siin jenna baga heerumtee horaa bulaan isiniin jenna kun akkuma argitan ka qalabatii itti kaayatee jira mucaani kinu qalabatiisis agarsiisaa turte egaa ka dhugaan baay'een gammadee fi miskiina wayiiti wallaahi dhugaa rabbi baay'ee miskiina wayiiti nama dhara hin beekne nama dhara hin yaadneedha faasikaa jechuun dhugaa rabbi baay'ee nama gaarii nama cimtuu nama obsituu fayyaalitti bashaasha namaati. Rabbiin kun wallaahi nama fayyaalisa kan gatees hin gatu yoo namni si gati rabbiin si hin gatu jechuudha. Shamarran keenya yoo kabaja ofitti hortanii kabaja qabaattanii cimtanii baqa hin jiraami waan darbe dagattanii yoo kaayyoo fuulduraatiif yaaddan gur'inuma geettan kuftanii hin kufinaa waan dura darbe of duuba deebitanii hin yaaddayinaan isiniin jedha bultii keessan ka dura deeggame argitan ka kunoo faasikaan bultiin isii ka dura deeggame dhiisteeti ka kunoo amma zanaafata jettee kunoo bultii bira ijaarrachuuf deemti yeroo dhiyoo keessatti immoo sargi isii akka arginu akka sirbinuuf akka shaashaa jennu dubbattee jirti bagattiin si geessiin jenna ushiyyee teenya ushiyyeedha yookaan ushiyyee faasikaa. Akkasii isiniin jenna obboleeyyan kiyya yookaan ushiyyeen hadha heerumtee baga heerumtee isii jenna dubbattee jirti isiin immoo ganamaayyuu har'a yoo na jaalatan bichaadha malee akka dubartii biraa lalu akka dubartii biraatiif shaangulliitii kennu shaangulliitii jaalala shaangulliitii dhunguu kanneen hin barbaadu hin eeyyamu jettee cimsitee bareechitee qabachaa jirti abbaa manaa isii waaw jennaani. Haaluma kanaan itti fufi jennaani faasikaa teenya jabduu teenya jabaadhu strong woman cimtuu dubartii ta'e.